hello. Ashama jirra jirtanii hordoftoota Diidaa Tube akkam jirtan fayyaa jirtanii mee akkam ooltanii akkam galgaleessitanii akkam jirtan jirra galanni Waaqaa gayu. Egaa hordoftoota Diidaa Tube har'a informationii dhufeetan jira. Sunundu akkuma beekamu informationii kana oduu amma isinii gabaasuuf heedu kana share akka walii gootan share akka walii gootan isin jedha. Oduun har'aa maalidha yoonaan jettan hordoftoota Diidaa Tube lammiileen keenya Saudi Arabiyaa Jiddaa keessa jiran lammii 10 kan ta'an jechuudha. Hospitaala adda addaa osoo deddeebi'aa jiranuu jechuudha. Kaleessa irratti jechuudha namni 10 lammii keenya lammii Itoophiyaa ta'an jechuudha. Nu jala du'anii jiranii. So maaliifan viidiyoo kana hojjechuu barbaade warra hin qabanii beesabii akka hin qabanii firalleen hin qabanii kanaafuu akka sheerii walii gootanii namoota biraatiif sheerii gootanii maqaa isaanii isinii fayyama sheerii gootanii ta'u jechuudha. Firri isaanii akka dhaga'u warri isaanii akka dhaga'u akka reeffa isaanii fudhataniif. So beeksisni har'aa maal jedha afaan Amaariffaatiin bahe ከዚህ በታች ስማቸው የተዘረዘረው ዜጎቻችን በጅዳ የሹሜሲ ዲፖርቴሽን ማዕከል ከገቡ በኋላ ባደረባቸው ህመም ምክንያት በተለያዩ ሆስፒታሎች በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ መሆናቸውን እየገለጽን የሚያውቃቸው ቤተሰብ ዘመድና ጓደኞች ካሉ ቢሮ ቁጥር 13 በመቅረብ እንድታሳውቁ በትህትና እንጠይቃለን jedha. Kana gadittimmoo jechuudha warra maqaa isaanii tan isin yaama jechuudha. Warra du'an maqaan isaanii isin yaama bakka reeffi jirullee jechuudha isin fayyama jechuudha. የሙሐሲም jedha ሂክማት መሐመድ አስክሬኑ የሚገኝበት ሆስፒታል ሸርቅ ጅዳ ሆስፒታል jedhama. ከድጃ መሐመድ شرق جدة هوسبيتال ترجمة. روداس مولو شرق جدة هوسبيتال للترجمة. جمال كمال شرق جدة هوسبيتال ترجمة. بنيام مرهو هاجوس صغير هوسبيتال ترجمة. I think صغير هوسبيتالتي يا إنديا تمام وين دمو هسألج صغير هوسبيتال ترجمة. مهاري هايلي ንጉስ አብዱል አዚዝ ሆስፒታል ተርገማ ወር ጅዳቲ ቤክተ ወር ሳውዲ ጅርተንካ ንጉስ አብዱል አዚዝ ሆስፒታል ከንጀደም ቤከማ አች ተርገማ ሬፊ ነምቸ ከና መሃሪ ሃይሌ ጀደሙ እኒ ሰድተፋንሙ ሱልጣን መሐመድ ጀደማ ንጉስ አብዱል አዚዝ ሆስፒታል ተርገማ እኒ ሰግለፋንሙ ባሂታ ነጋሲ አፋወርቂ ጀደማ ንጉስ አብዱል አዚዝ ሆስፒታል ተርገማ። እነ ኩርነፋን ሰለሞን ሐዱሽ ታካ ንጉስ አብዱላ ሆስፒታል ተርገማ እስን ጀዳ ከናፉ ይፈመና ጉዳይ ሶ ሆርዶፍቶታ Diidaa Tube ስኑንዱ ወርደ ቤክተንቲ ፍራ ቤክተንቲ jechuudha. Maqaa isaanii kana yoo beektan jechuudha sheerii gootanii too jechuudha akka warra bira gahu akka warra bira gahu akka fira bira gahu akka naaf gootan isin jedha wali sheerii godhaayi kanan isin jedha maqaan amma isin yaame kana jechuudha YouTube irratti isin fankaa lammiileen keenya akkuma beekamu baay'ee gadda guddaa keessa jirra. Rabbumti lubbuu isaanii yaamaaru
maal jennaree baay'ee gadda guddaa keessa jirra. Baay'ee nama gaddisiisa. So rabbumti qabbana nu haa buusu isin jedha. Kanaafuu maqaan amma yaame kana YouTube irratti isinifan kahaa irra deebi'aati laalati sheerii walii godhaan isin jedha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Akka tasaa daqiiqaa 4 duratti wanti kun gadhiifamee yoo ilaalu baay'een gadda beekta. Kanaafuu isin sheerii akka walii gootan namoota biraatiif akka dabarsitan especially warri Saudi Arabiyaatti argamtan akkasumas immoo warri biyya Arabaatti argamtan waliif sheerii godhaa. Fira bira gahuu danda'a akkasumas immoo warra bira gahuu danda'a beekamu. Maqaa kana ilaalati sheerii walii godhaa isin jedha. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Akkuma beekamu warreen YouTube kiyyaaf haraa taatan subscribe, share, like gochaatu akka wal bira dhaabbannu isin jedha. Information garaa argachuudhaaf akka subscribe, share gootan isin jedha. Halkan gaarii isiniif haa ta'u isin jedha. Baay'een isin jaaladha. Horaa bulaa nagaan jedha.